Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo warroonni kiristaana taatan ashama harka fuuni akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaan kan koo isin haadha qabu jecha kun soofama raappiidha anis mu'eedha. Egaa har'aas akkuma kanaan dura barnoota haaraa qabadhee isiniif dhufee jira. Barnoota har'aa keessatti immoo kan ilaallu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een karaa koomantiitiin Google Chrome irratti seenee yookaan browser biraas ta'uu danda'a Google Chrome irra seenee namoonni baay'een kan kana gaafattan YouTube Studio website irratti argachuu hin dandeenye yookaan browser irratti argachuu hin dandeenye. Kan na fudhatu gara aappichaatti fakkeenyaa fi gaafii keessan irraa ka'uudhaan dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana qabadhee kan dhufe Google Chrome keessan irra seentanii asirratti YouTube keessan search gootan www.youtube.com bilachuu search gootan bifa kanaan isin dhufa YouTube keessan jechaadha. Ergasii dootii sadii kana tuqxanii desktop site isa jedhu kana ibsitanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti YouTube Studio argachuudhaaf bakka icon yookaan profile picture kana tuqxanii jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni ni beektan jedhee yaada. YouTube Studio isa jedhu kana yoo seentan browser irratti isin seensisu gara isinitti fudhatu ilaalaadha. Aappicha YouTube Studio jedhamu irra isin na fudhate. Aappicha YouTube Studio jedhamu. Aappii kam jechuudha? Mee fakkeenyaaf dagaleetti bahee isinitti agarsiisu. Gara aappii YouTube Studio jedhamtu ishee as jirtu kana gara natti na fudhata jechaadha. Gara kanatti na fudhata. Kanaafiyyuu ishee kana irratti akka hin fudhanne akkam gootan. Sababni isaas YouTube Studio kana irratti wantoonni hin sirroofne baay'een jiran jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Keessattuu ID card itti galchuu barbaadan viidiyoo keessan irratti asirratti edit gochuu hin danda'amu. Viidiyoo keessa edit gochuu barbaadan hin danda'amu. Wantoonni baay'een asirratti hin sirroofne jiranii. Kanaafiyyuu kan sirraa'u eessatti jechuudha browser ammaa kana keessatti jechuudha. Browser kana keessa seentanii YouTube Studio keessa yoo seentanidha kan isiniif sirraa'u. Sababa kanaaf isin seensisuu yoo didee akkamitti akka seenuu dandeessan browser irratti isinitti agarsiisa jechaadha. Yeroo baay'ee nama seensisu gara itti isin fudhatu gara YouTube Studiotti waan ta'eef jechuudha gara aappichaatti. Kanaafiyyuu browser irratti immoo akkamitti gara websaayitii isaanii websaayitiitiif jechuudha. Gara websaayitiitti akka isin fudhatudha. Yeroo baay'ee Google Chromeedha yoo seentan upload viidiyoo gochuu barbaadan Google Chrome irratti upload godhaadha. Sababni isaas wantoota settingiiwwan sirraa'uu qaban baay'een jiranii settingiiwwan sanneen kanaan dura isinitti agarsiisee jira dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo san immoo guutuu isaa akkamitti YouTube irratti settingiiwwan hundayyuu sirreessitanii akkamitti upload gochuu akka dandeessan viidiyoo description kana jalatti linkii isaa isinii kan viidiyoo kanaan dura hojjedhe jira. YouTuberootaaf jechuudha. Kanaafiyyuu achirra seentanii ilaaluu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaaf haala amma isinitti agarsiise kanaan akkuma amma isinitti agarsiise YouTube Studio asirratti yoo seentan gara aappichaatti fudhata malee websaayitoota isaanii irra isin seessu websaayitii isaanii kan qopheessantu jira. Kanaafiyyuu websaayitii sana irra isin seessu kan isin fudhatu gara aappichaatti waan ta'eef akkamitti gara websaayitiitti seenuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa jechaadha dhaggeeffattoota kan koo karaa salphaa ta'een. Egaa yeroo jalqabaatti warroonni gara chaanaala kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaa akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu isiniin darbu maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatanaadha. Laayikii viidiyoo kana godhaadha. Amma odeessanitti baay'isu gara barnootaatti ceena. Egaa kana sirreessuudhaaf gara Google Chrome yookaan browser itti fayyadamtaniitti seentan. Isin browseroota biraatti illee fayyadamuu dandeessan an Google Chrome itti fayyadamu waan ta'eef Google Chrome irra seentu. Ergasii tuqaa sadii gubbaa kanarratti argamtu kana argaatan jedhee yaada ishee tuqxan. Ergasii desktop site kan jedhu kun ifuu ishee right ta'uu ishee haala amma argaa jirtan kanaan ta'uu ishee ni ilaaltanii ergasii right itti gootan jechaadha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiin Google Chrome kanarra gootan kan YouTube keessaniiti immoo YouTube keessaniitiin miti kan jedhu ni ilaaltu jechaadha. Gubbaa kanarratti mallattoon yookaan iconiin profile picture Google akkaawuntii keessanii yookaan emailii keessanii gubbaa kanarra ta'a isa moo isaa miti kan jedhu ni ilaaltu. Sababni isaas isa yoon ta'in gara akkaawuntii isa biraatti isin fudhata waan ta'eef YouTube keessan irratti direct isin fudhachuu dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu isa kana check nu gootanii yoo sirreessuu barbaadan immoo bakkuma profile picture jirtu kana kilik gootan. Ergasii akkaawuntii baay'ee qabaachuu dandeessan. Fakkeenyaaf akkaawuntiiwwan gara 7 naannoo sanaan qaba. Kanneen keessa kan YouTube kan kooti isa sirrii ni filadha jechaadha. Erga filadhee booda barreeffama amma isinitti agarsiisu kana barreessitan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Sirriitti na hordofaadha. Barreeffama kana iskiriinii irratti isiniif barreessaa jira. Studio jettan tuqaa jechuudha. YouTube ammas jettan com jettan. Barreeffama kana sirriitti ilaalaadha. Iskiriinii irratti isiniif barreessee jira. studio.youtube.com jettanii yoo barreessitan directly kan isin fudhatu gara websaayitii keessan kan isa YouTube keessanii kan YouTube Studiotti isin fudhata jechaadha. Directly garasitti isin fudhata. Kanaaf isa jalqaba irra isinii dhufe kana kilik gootan. Waan uumamaa wajjin ilaalla. Wow, bifa amma argaa jirtan kanaan gara YouTube Studio na fudhatee jira. Akkuma asirratti argaa studio as jirti YouTube Studio jechuudha.
channel dashboard irratti na fudhatee jira asirratti viidiyoowwan jiran viidiyoo isa jedhu kana kilik gochuudhaan viidiyoowwan keessan edit gochuu ni dandeessan akkuma asirratti argaa jirtan jechaadha. Dakanatti immoo copyright bakki itti ilaaltan jiranii kanaaf copyright isinitti ergamee moo ergamne waan jedhu copyright tokko illee hin jiru na bira fakkeenyaaf monetization immoo as dakana kana jirti ishee kilik godhuudhaan saatii meeqa akka guutan asirratti ilaaluu dandeessan subscriber meeqa akka qabu saatii meeqa qabdan waan hundayyuu jechuudha. YouTube Studio kana irratti sirreessuun baay'ee tokko salphaadha waan ta'eef kanaafiyyuu gara dashboardii keessanitti directly isin fudhata bifa kanaan gara YouTube Studiotti directly isin fudhata gara isa websiteetti isa appitti osoo hin taane isa bifa duratti amma isinitti agarsiise kanaan gara appitti isin fudhatee yoo isin rakkisaa jiraate gara website YouTube Studio kan Google Chrome keessan yookaan browser biraas ta'uu danda'a irratti argamutti akka isin fudhatu haala kanaan gochuu dandeessanii bifa kanaan itti fayyadamaadha isinin jechuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo warroonni channel kana faaraa ta'an subscribe godhaa ammas maatiiwwan channel like fi share gochuun hin dagatinaadha yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina horaa bulaa.